Hayyee hordoftoonni naqaalii kabajamuuf jaalatamoo arrame waan tokko isinitti agarsiisa. Waanuma bilbila keenya irra jiru raayyee. Inni jalqabaa saayitoottan onlaayinaan irratti dalaguu dandeenyu. Saayitoottan akkamii irratti dalagne onlaayinaa waan gaarii argachuu dandeenyaa fi TRX baay'ee irratti hojjechuu yookiin immoo USDT baay'ee irratti galii argachuu dandeenyu. Saayitoottan akkamii yoo ta'an irra filatamaadha kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Kana gochuuf immoo jalqabaan hanga xumuraatti waliin turuun dirqama irratti ta'a. Iddoo iddootti boonasii tiippiiwwan isinii hima waan ta'eef saayitoottan babbareedu jiranii TRX mining farm kan jedhu kana fa'aa jiru. Akkamitti akka diipooziit irratti goonuu fi akkamitti akka irraa baasii baafannu immoo viidiyoon asiin dura dalagee jira jechuudha. Liinkii isaa kan ittiin galmooftan illee argachuu yoo barbaaddan gara keessaa seenuudhaan haala salphaan argachuu dandeettu jechuudha waa'ee saayitii kanaa. Walumaa galatti saayitii kanarraa maal argataa jirta hangam argatte kan jedhuu fi hashireetii 6,800 kan hojjetaa jiru asitti kun argaa kan jirtan kana jechuudha. 1,800 TRX argadhee jira gammaatti. Akkamitti argatte kan jedhuuf immoo gara keessaa seentanii ilaaluu dandeettu kana qofaan jechuudha. Akkaawuntii tokko lamaan odoo hin ta'in akkaawuntii hedduu ni argataa kan jiru. Isinillee seenaa akkaawuntii garaagaraatiin banadhaa. Yeroo tokkotti akkaawuntii 2-3-4 banadhaa argadhaa isiniin jechuun barbaada. Yoo argattan yoo guddanne waliin guddanne hedduu na gammachiisa waan ta'eef jechuudha. Akkamitti akka galmoofnu, eessatti akka galmoofnu, haala kamiin akka galmoofnu viidiyoon kanaan dura TRX mining jedhee hojjedhee jira waan ta'eef liinkii isaa isinii kaaya. Dhaqaatii ilaala isa kanaan immoo akkaawuntii haaraa banee 271 argadhee jira jechuudha gammaatti. Kanaaf hashireetii 5,000 deemaa jira kunillee. Akkaawuntiiwwan hedduu bantanii fayyadamuu dandeessu. Obboleen xiyya qaalii kabajamuuf jaalatamoo viidicha kan argattan immoo gara yuutuubii deemtanii yuutuuba gubbaa seentaniit Arboor Online School jettanii sarchi gootu haala kanaan jechuudha. Arboor Online School haala kanaan sarchi gootu jechuudha. Ergasii immoo iddoo maqaa isaa kana gadi tuqxu. Maqaa isaa kana akkuma gadi tuqxanii maaltu isinii dhufa viidiyoo kan jedhu dhufa viidiyoo hoomii kanarraa viidiyoo tuqxu. Viidiyoo akka tuqxanii maal gootu gara gadiitti ol ooftanii ilaaltan jechuudha. Ol ooftanii ilaaltan maal ilaaltu TRX miningii kan ittiin gootan viidiyoo kana jechuudha kun daily TRX kan jedhu kan TRX miningii godhuu qofaan TRX hedduu argadhaa kan jedhu kan gadi tuqxanii haala kanaan isinii banatu. Irraa baase kun asitti 156 tuqaa 3 TRX irraa baaftu jechuudha. Viidiyoo kana liinkii isaa isinii kaaya yookiin immoo akkuma seentanii tokkuma gadi deemtanii kun naannoo kana jira. Viidiyichi fageenya irraa ni mul'ata isa kana argitan jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa waan nu waliin turtii taasistaniif horaa bulaa isiniin jedha. Anillee mootuu Arboor Online School irraa kaliin turtii hangammaattis waliin taasise. Kanumaan kan boolabu ta'a isin jaaladha isin kabaja. Yeroo gaarii isin haa ta'u warroonni hojii onlaayinaa irratti virtual service tajaajila cryptocurrency fa'aa argachuu barbaadan akkasumas immoo onlaayinii irra mana keessan teettanii akkatti jechuudha waan keessan teettanii hojii onlaayinaa hedduu dalaguudhaan investii hedduu godhuudhaan gaarii irraa argachuu barbaadan naqunnamaa isiniin jedha. TRX fakkeenyaan asirratti TRX 5,000 invest godhee TRX 9,000 ta'ee dhufa jechuudha ji'aan. Doolaara 300 godhee doolaara 500 ta'ee dhufa. Doolaara 200 jechuun Itoophiyaa keessa teessanii doolaara 200 guyyaan ji'aan argachuu jechuun gara qarshii 20,000 ta'a. Akkaawuntii 3,500 odoo qabaattanii qarshii meeqa akka argattan tilmaamuun nama dhibu. Galatoomaa ulfaadhaa isin jaaladha isin kabaja yeroo gaarii isin haa ta'u bara quufaa qabbinaa isin haa ta'u kana qofaa miti jechuudha. Namoonni tiiktookii irrattis hojjechuu barbaadan gama tiiktookiitiinis dhuftanii na qunnamuu. Duraan nagaan jira mana calqabe. Duraan nagaan jira mana calqabe. Dhuftanii na qunnamuu dandeettu kunis akkaawuntii kooti jechuudha. Arboor Online School kan jedhu yookiin immoo Arboor Media kan jedhu kana jala dhufuudhaan viidiyoottan hedduu as gubbaarratti viidiyoo barsiisoo, bashannansiisoo, viidiyoo bohaarsoo argachuu dandeessu jechuudha tiiktookii irraa. Oromiyaa keessa taa'ee akkatti isiniif dalagaa jira. Isinillee yaadaaf gaarii qabdan bakka jirtanitti naan qaqqabaa isiniin jedha. Viidiyoo tana yoo argitan sheer olii godhaa yoo isinitti tolte. Eenyummaanuu gara telegiraamaatiin kun lakkoofsa kanaan na qunnamuu danda'a. Gara yuutuubiitiin asumaan tiiktookii irraan na qunnamuu danda'a. Tiiktookiidhaan immoo tokko maqaa Arboor Miidiyaa jedhu na qunnamuu danda'a jechuudha. Barri bara quufaaf gabbinaa isinii haa ta'u yeroo milkii isinii haa taatu. Isin jaaladha isin galatoomfadha isin kabajaa horaa bulaa
deebanaa isiniin jedha. Kanaan ala guruppii yuutuubii qabna. Guruppii yuutuubii keessa seenuu yoo barbaaddan illee gara telegiraamaa dhufuun gara telegiraamaa keessa dhuftanii guruppii yuutuubiitiin makamuu dandeettu jechuudha. Fakkeenya isa kana kun Orootii barka jedhu gattuutu liinkii isiniif ka'a jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa dura TikTok irratti isinitti agarsiisan tuquudhaan gara dhuftanii garee kanatti makamtanii kana qofaa miti gareewwan gurguddaa hedduu qabna. Gareewwan san keessatti makamuudhaan yuutuuba keenyallee sa'aatii ilaalchaa yeroo gabaabduu keessatti walii jijjiiruu dandeenya. Horaa bulaa isin jaaladhaa isin kabajaa Harboor Online School irraa anis gama Harboor miidiyaatiin dhufee kan isin waliin hanga ammaatti turtii taasisee Khaliil ture jechuudha. Waan isin jaaladhuuf waan isin kabajuuf yeroo gaarii isin hawwaa barri bara quufaa gabbinaa isin haa ta'u. Dagaagaa isiniin jala jiraadha na diddiirrachiisa waan ta'eef horaa bulaa yaadaaf gaafii qabdan viidiyoo kana jala irratti diskiripshinii isaa irrattis naa kaa'uu dandeessu. Liinkii TRX Mining isanillee isinii kaayaa dhaqaatii irratti hojjedhaa. Isa qofaa miti saayitoottan hedduutu jira isinii kenna. Kanaan alatti oduuf odeeffannoo hedduullee kan wal jijjiiru ta'a jechuudha. Sagantaan keenya dhaabbataan TikTokii irratti ganama keessa sa'aatii 12 hanga sa'aatii 4 akka biyya keenyaatti jechuudha. Guyyaa sa'aatii 8 hanga sa'aatii 12tti galgala immoo halkan sa'aatii 2 irraa hanga halkan sa'aatii 7tti kan itti fufu ta'a jechuudha. Gamas illee koottaan kun namaan affeerraa kenna horaa bulaa deebanaa isin jaaladha isin kabaja.